yeroo dheeraa yeroo hadhaawaa eegan dabarse booda amajjii 11 bara 2014 umrii waggaa 68tti boqotee gara akiraa deemee jira. Odaa guddaatu jige. Oromoon ilma isaa guddoo dadhabde. Nama jireenya biyya kanaa keessatti guddina aartii dhaasaa keessatti urjii bakkalcha guddaa ta'e uummata tajaajile dhabne. Nuhoon jireenya isaa keessatti ijoollee 7 horatee jira. Isaan keessaa ammas Adaamaa haadha warraa isaa addee malee alee fi ijoollee isaa sadii mana duwwaatti dhiisee deemee jira. Kanaas akka qalbeeffannoo artist Nuhoo Gobanaa uummata fi jaalachuun waan itti amananiif kutatanii qabsaa'uun maal akka ta'e ifatti kan agarsiise qabsaawaa tasgabbaa'ee osoo hin taane umrii isaa guutuu osoo yaa Oromoo jedhee uummata keenya faarsuu osoo eenyummaa isaa ol kaasuu osoo qabsoos kakaasuu fi jireenya isaa addunyaarraa fixatee nama deeme waan ta'eef hojii gonsaa hojjeteen bara baraan yaadatamaatii jiraata. Nuyis ummata galata isaa hin raanfanne warra maatii isaa qananiisee jiraachisu Rabbi akka taanu Rabbi akka nu gargaaru Rabbi kadhanna. Nuhoon odaa guddaan jigee jira maatii isaa firootaa fi jaalattoota isaa hundaaf walumaa galatti ummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Rabbi sabii nu haa kennu, Rabbi nu haa jajjabeessu. Nuhoon hin duune nama du'u miti. Ruhii isaa deeme malee hojiin isaa hin deemu. Hojii bara baraan siidaa isaa ta'e mul'atu qaba. Artistoota keenya warra irra jiran kana kunu kan kuma meeqaan lakkaa'aman horatee jira. Abbaa artii qofa osoo hin taane abbaa artistootaati, abbaa qabsaa'otaati, abbaa injifannoo har'a argame kanaatis kana waan ta'eef seenaa keessatti yeroo hunda yaadatamaati jiraata. Rabbi jannataan isaa qananiisu. Dr. Kabajaa Mahammad Qopheen seenaa goota artistii keenya Nuhoo Gobanaadhaa karaa gabaabina qabuun nu ibseera. Kanatti aansuudhaan ergaa gabaabaa fi galateeffannaa waan qabaniif haati manaa artistii keenya Maalika Alii waltajjii irratti as dhufanii waan gabaabaa qofti nu jenna. Namni salaat janaazaanis jira waan ta'eef akka nurraan facaanee naannuma kanatti namni gaaddisuma jalatti mataa kan qabadhaa malee seenaa guutaa gaggeessaa jirra. Haadha mana isaa. Isheen gummu. Jirtu. Jirtu. Jirra. Nuhoon hin duune haa? Nuhoon hin duune. Oromoo meeqaa jira? Oromoo meeqaa jira? Nuhoon hin duune ani ni jira. Ni jira. Oromoo. Nuhoon ni jiraame? Takkummaami? Uummata Oromoo takkummaami? Ani ni gammadaami isiniif? Na gammachiistaniimi? Takkummaa. Takkummaa Oromoo. Takkummaa. Waan biraa waan isin jedhu qabu. Baay'ee galatoomaa. Nama hundi keessan xiqqaa guddaa manguddoo sheekh warra amantii hunda galatoomaan isiniin jedha. Sabri imaan isinii haa kennu. Anaafis du'aa inaa godha.
Doain agoda. Ama kasattet. Hidha Rabbii hidha namatti haa ta'u sabrii godha. Anaafis sabrii naaf kadhadha. Isin arginaa nuti hin jabaadhe ani harkaa keessaniin hin arra jabaadhe ani malkaan ni hodhage. Oromootis nu hodhattanii jirtanii. Ni jirtan moo jirtan? الحمد لله رب العالمين لك الحمد ولك الشكر يا رب سكنوا في الجنة يا أرحم الراحمين آمين يا رب بملائكتك الخير استقبلوا يا أرحم الراحمين روح إنسان طيب نعم جيت في سنتين بيتني أنا لا أوصاتني أنا سيسمعني مالي قبل جولتي يا إيه قبتي أنا أشهر عن سنجد أبصى أنا سنحكينا والله أبصى أبشون دم بين ترى أنا سنحكينا قمدي الحمد لله رب العالمين جدا جلك ربي أفضل سألك sila gaafa samtee akkam anna ani baay'ee gammadee kan jira isallee dhabu mootummaan isaa kallattuu hundeessee akkanatti awwaalcha isaa naa bareechee asuma ga'insa baay'ee galataan qabda. Salaamu alaikum. Namoota Oromoo hunda nageetti isin jedhaanii nu hodhaanii ani mo isinin kabajolen tiya inu kabdi sing kabdi adara takuma san rampatina jamata dhuguma maalikan baay'ee dadhabanii edda hospitaal seenanii gammachuu uummata Oromoo kana tokkummaan hangam takka dawaa akka taate hangam takka qorsa akka taate hubachuutu nurra jiraata. Kanaaf waama gabaabaa ilmi artistii keenyaa obsaan oolaa waan gabaabaa akka jedhan asitti gara naafeera. Abbaa kee maqaa isaanii beekamu Muhammad Gowwana Aga Gadatu Biroonni isaa Legenetics bakka qabsoo bare itti guddate dirrama keessa ture. Boosaa isaa immoo Arsii Bahaa Warasaan Booraa jalatti. Garuu abbaan kee ta'ee miti Oromooti. Ilmoo abbaa gadaa sheenyummaan beeku amantummaan hin beeku islaama ta'ee garuu Oromoodhaan dhaabbate ortodoksii taate waaqeffataa taate tokkummaa maal jechuun yoo tokkummaa agaruu barbaadu maal jechuun karaa bitaa keessa laala karaa mirgaa keessa laala dudduuba laala amma gaafa yeroo abbaa kee awwaaltanii qofaa miti ka tokkummaa kana agarsiisuu qabu. Amma qofaa miti. Amma booda yeroo hundaatti tokkummaa keessa haa jiraannu kana booda. Yoo Oromoon tokkummaa fide Itoophiyaas tokkummaa fidaa beeka. Yoo Itoophiyaa tokkummaa fide Afrikaas tokkummaa fidaa beekaadha. Eddalleewu qabna. Jireenya kana waan alagaan nu horee beekteemi agarteemi bakka meeshaa keenya galchuun nurraan godha. Aangoo nu garsiisudha. Aangoo isaan nu dabarsu. Saniifi ammaan tana eddalleewu qabna kana booda. Ikoonimii right,
wal obsuu, wal gargaaruu, wal dhabuu. Yoo if kabajne namni nu kabaja, addunyaa nu kabaja. Aadaa keenya irraa addunyaa irraa waan nurraa baruu dandeenye waan hedduu jira. Garuu yoo if hin dandeenye guyyaa sana hin hangarumaan jira kabajaan abbaa fi awwaaluu haa ta'u. Teenyeetti taasisee teenyeetti waa'ee haa goonu. Si galateeffannaa godina Shawaa Bahaa hedduu nu gargaares mootummaa kanaas hedduu nu gaargaarii jira. Special thank you to Ahmed Yusuf. Kana duraas nu gargaaraa gochaa turre amma guddaatti. Baay'ee galatoomaadha. Uummanni keenyaas sirna gaggeessaa goota keenyaa fi artistii qaroo keenyaa kana gaggeessaa irraa kanatti aansuudhaan kan wajjin dabarsan kan qaroo arraan tanaa kana horatan artistoonni bakka bu'uudhaan artistoota Oromoodhaa, artistoota biyya kanaa, artistoota gaafa Afrikaa bakka bu'uudhaan wal isaan nama turan waan ta'eef artist Qamar Yusuf Asbaanii ergaa gabaabduu waa'ee obbono warra artist Nuhoo fi qabsaa keenya irratti waan jedhu artistii keenya Qamar Yusuf. kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii babbareedoo har'aan tana asitti obboleessa keenya gaggeessaa isaa irratti argamuun keenya nullee gaddisiisuu ammoo ni gammannaa katti gammannuu suchiisaati. Isinirraa hin gabaabsaa dubbii isinitti hin dheeressu. Nuhoo jechuun amata dheeraa amata hedduu amata 35 ol qabsoo waliin goone. Yeroon ani isa beeku keessatti Nuhoon takkaa firasaa warrasaa ilmaan isaan jenne guyyuu bilisummaa uummata Oromoo wajja nama mo'amee mataan qaqqabamee jiraachuu fedhuu miti. Daangaa Oromiyaa jaa, eenyummaa Oromoo jaa, afaan Oromoo jaa, aadaa Oromoo jaa. Kana keessaa waan tokko waan lama isinii tuqeetiin dubbii isinirraa gabaabsaa. Gaafa Xaaliyaan Rooma keessa hojji turre obboleessi keenya mul'ina sunaa hojii jira. Oomishni tokko kan United Nations dhaabee uumchee jedhanii nu ari'an. Gabbayeeti boo'ee Nuhoo maaliif boochaa jennaan ani tanaan boo'u jedhe. Guyyuma tokko osoo addunyaa kanarraa hin deemne waajjira afaan Oromootiin dubbatu biyya afaan Oromootiin dubbattu silaan arkee nama jedhe. Arraan tana garuu wanni gammadu keessaa takka asuma jiran jaalli keenya gaggeessaan keenya hundinuu asuma keessa jiranii wanni gammadu keessaa bara 1991tti poolis kibab gullallee gaafa waraana nutti bananii xiyyittiin mataa isaa gubbaa dabaraa turte silaa gaafas du'ee aranuun waan ammaan tana harka kana hundaan harkuu jechuudha. Asiin ga'uu isaatis ni gammadaa jechuudha. Obboleessi keenya akkuma reefu dubbannetti Xaaliyaanitti Oromoo Oromoo namni hin beekne tana alagaa hundatti biyya keessatti eega baandii Xaaliyaanittis gadhaabnee eega uummata Xaaliyaanillee naannoo kan jiran Oromoon maal akka taate beeksifne booda achiin kanaa tokkonnee Kanadaattis gadhaabnee Waashingtan diisittis kunnee ijoolleen teenya Oromoon keenya koominitiin cinaa dhaabbatanii gadhaabnee yeroo nuti as deebinutti faranjii fi namnoonni naannoo keenyaa hundinuu Oromoon maal akka fakkaatu Oromoon maal akka taate baranii jechuudha. Kana waan ta'e jecha dhaamsa tokko kan Nuhoon yoo silaa har'aan tana isteeja kanarra dhaabbatee dubbatee isiniin juun isiniin je'ee asumarratti dubbii kiyya raawwadha. Yaa Oromoo walitti hin hinaafinaa, amantii waliin diiginaa, gandaan waliin diiginaa, gosaan waliin diiginaa jaa tokkummaa jee dhiiroo waadaa nuu seenaa Oromoon akka gargar hin baane waa hedduun nu lafataa. Kanumaan jechuu barbaada
هدف اللي تو نمني وقانا ما برادي من من أجاما أمو أكواريف ندرو بتمتي نوهون الدونة نوهون من هواك عليك كتي نولك نبود جولك أروتين أرتستون أرومو خنفني هجين تيني أرألي يوندو إشينان كانو جتشونا أرومو جراتا أرومو والجبيفتا أرومو والقواتا سباب سبلا موتو بلاتس كمجا بيتنا خيست نجان جران ناجو جمان ترمان بربادا غلطوما kanatti aansuudhaan waan gabaabduu artistii keenyan Qamarii Yusuf galateeffachaa artist Elemoo Alii waan gabaabduu waan dabalu jira jedhanii karaa isaaniitti isin dabarsa. السماء كفولي قلنا جد فيارا وددرا دوسيا ونود بچو في روماتي ساتي في من ساتي في أورموتا فودك يدور دابتو في كنا الدنيا كيسا جرو في إسام مالي ورين كبجمو دكتور نوهو بوبانا جالتن بندي بقى سبريس ميكن ني ججباكان جنجا كبسو دقا أكنت إسنا كونكيا وننغمت Nuhun amma miti gafa Oromon nuti Oromo jettu ati koduran isaan keessaanis akka waan ilaatti isaan mooliin barakana miti torba gaafa Jibuutiin bilisummaa argattu nuti Oromoon haqiqi qoona jiru warra qoodarraa fudhatee baga gammaddan jedhu mootummaan Jibuutii Hassan Guulee ol baheeti akka nuti bilisummaa fudhanne kanatti isinis gaaf tokko jechuudha. Warmuun is gaaf tokko mirga keessan hirkattanii jechuudha. Haa ta'u immoo amatatti aanu haalli sun jijjiirameeti namoota qaqqabuu eegalan jechuudha. Isa sun egaa qabsoon yoo tokko malee fudhatanii Oromoon wal jala deemuun walii abboomuun wal hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf nuuhoon gaafa sunis umriidhaan xiqqoona dura jira haa ta'u anis akka nama tokkootti qabsoodhaan waan waliif yeroo dheeraa kan 77 banjoo akka faranjiitti isarraa jalqabnee walumaan jirra. Suudiittis qabsooleen nuti goone gaafa mootummaan impaayar Itoophiyaa Oromoo dura dhaabbachuu turte sun kan footoo keenyaan nu barbaadan nuti immoo isaan dura dhaabbannee falmaa turre jechuudha. Isa kana gaara obboleessa kiyya dhabuun na gaddisiisa. Isa immoo irraanfachuu mootummaan isaa taatu uummanni Oromootis haa ta'u qabsaawaa gaafa humaan jirre akkasitti ifaajjee guddaa kana godhe irraanfannee akkanatti kumaatamaan har'a waliin keenya kunillee haa na gammachiisu malee keessa immoo na gaddisiisa. Kanaaf isinitti hin dheerisu seenaan isaa Nuuhoon dheertuudha. Artist Nuuhoo qofaa miti artist Doktor Nuuhoo Goobanaati. Isa kana isinitti dheerisu waan dheerese immoo keessa miira biraa keessaan seenaa galatumaan jiran jedha. Dhuunfaadhaa umrii dheeraadhaa isiniin jenna artistoonni keenya namni silaa asirratti har'aana dubbachuu barbaadu nama baay'eetu jira. Yeroo qabnurraa kaasee haala keessa turres ayyaanni ministeera jira. Sanumaaf yeroo keenya gabaabsuudhaa fi noof kolchaa warri biroo ajajachuu barbaadna. Asitti kan argaman keessattuyyuu paartiileen siyaasaa Oromoodhaa kan akka Adda Bilisummaa Oromoorraayis, paartii Badhaadhinaarraayis, paartiiwwan birootis hooggantoonni argamanii sirna awwaalchaa kana gaggeessaatti argamanii jiranii isaaniinis yaada qabna jechaa turanii noof kolchaa jechuu barbaanna. Kanatti aansuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kaasee hangaanii fi Adaamaatti hooggantoonni gurguddaan sirna kanarratti argaman keessaa tokko filannee akka mootummaatti ergaa dhaamsa dabarsuu barbaadamuuf dhaamsa kallattiidhaan kan nu dabarsan kabajamtuu Aadde Saadaa Ibraahim afyaa'ii caffee mootummaa naannoo Oromiyaadhaa karaa waltajjiitti naan dhufeera. Sirriin isin mul'achaa jiru. Gooticha qabsaa'aa
artisti Nuhu Muhammad Gobanaa kabajamtoota artistoota biyya alaa asitti argamtan jaalattoota dinqisiifattoota artisti Nuhu uummata Oromoo bal'aa keessaa fi alaa gaddi guddaan isinitti dhageen gaddi keessan gadda keenyaa Ofirraa qabda chaarjara kan obboleessa keenyaa chaarjara kan qabda chaarjara kan fidime jajjabinaa artist Nuhu Gobanaa yeroo daa'imummaa isaaniirraa kaasanii Totti na godhan uummata Oromootiif jaalala qaban quuqama qaban akka uummanni Oromoo irra jiru Manni raabsaa Booda ati koo ibiduu chaarjara seenaan isaanii bara kanaan kan yaadatamuu fi kan Wante gala jiruu isaanii guutuu dargaggeessan rakkoo isaanii itti baasuudhaan kan qabsaa'an waan ta'eef dhimma asitti qabdee qopheessa isaanii irraan mootummaa naannoo Oromiyaa akka mootummaatti waan barbaachisu hin ta'e Manni waan ta'e beenu manni iyyaa jira yaada natti fakkaate sheer Oromoo sheer warri bitatamaatu jira sheer walii kana waan baay'ee dabru jira waan ajaa'iba dabru jira Safuu keenya eeggachuun irra jiraata. Sirni irra jirru sirna awwaalcha kabajaa qaroo goota keenyaati. Tokkummaa aadaa safuu qabnaa. Wal ulfeessuu wal cinaa dhaabbachuu qabnaa. Kanaaf xiqqoo akka nuuf qotisan jecha kallattumaan karaa gaggeessaa amantaatitti tarraa. Kanaaf obsaan akkaniif nuti qastan jecha xumura irratti asitti abbootiin amantaadhaa adda addaatis keessattuu qees balaa immoo kunnan nu gidduutti argamanii jiran. Deebiin qabsoo Oromoodhaa kan ta'an kan akka ibsaa dhagayoo galaasaa diimoo faan isin gidduutti argamanii jiran. yeroo dhiyaatan akkatti ija namni warri isaan jaalatan seenne ammoo Xumura irratti namni reeffa haasaa ture haasaan isaanii abbaan qabeenyaa sooressi keenya kan ta'e uummata Oromoo gargaaruudhaan kan beekamu obbo Fayyisaa Araarsaa tokkummaa nuuf fi birqii jiranitti barnoota isaanii akka xumuran ofitti fudhatee jira jedhanii ulfaatu jennaan mootummaa naannoo Oromiyaadhaa Namni bisa gadi fa'aa jira, sheer godha. Waan ajaa'ibaa adda biraa jira. Sirna Oromoo gammachiisa. Namni jiru Kana sheer. tokkummaa Oromoo cimsuudhaan waan kana nu raawwataniif mootummaa keenya gubbaarraa kaasee federaalarraa kaasee hanga magaalaa Adaamaatti turtan uffataniif galatoomaa jennaan maqaa maatii Nuhu Gobanaatiin kallattumaan karaa Sheek Mahammud itti gaafatama amantaa keenya Islaamaa magaalaa Adaamaatti isin dabarsa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا يمكن أن هذا في بيتي namni ni dachaa laaf Osoo irratti hin salaamne akka deemne jechuufi
Jauh maka kena tinar gawe, war jauh tanya apa malah sih gora. Halo, lagi baka, mana kira-kira cara gaman teh? Jauh yang mana? Dapat dalam memang benar. Namni tokkolle bahina salata wajiballe salanne janazalle salanna bahina bakkesani akkuma qanikan rabbi rahmata godhu bi kabira bakkesani tinu qopheessa sabbi keessa qabadha gadi buune salanna ulfaadha isin hundi warri asitti baatanii jettan baatooma jiraadha rabbi jannata isaa haa gammachiisu. Amin amin. Allahu Akbar. Balai. Aje baka haje arah ada mana isa fantu tu kan jargama wali haje etna aje hanyalle nagana baka aje mana isa jargam ti hada mana nuho gona wali ni jargama ayu ke ni beka artist no moduma wakil no fa amchisu mati sani kibis isinivis kengkengis kengkengis wakil tokumani asatu sirbasan tokumani otontain kan tokumani arate sunte sawo Harun isa umma farsa umma ni begitu wana dadan umma farsa laki wari wari namo kuma anta ni mede Orang mana kau boleh cina mungkin mede sirna manta mencium beraya namo kaman tai satu dua ikut afi sani servis jamar servis nuho jalan lafi minta kawan ni ada servis kapsoti Boti naman tahu Kristan dan nama ka naman tahu Rabbi kalau tahu jalan mana orang mana kau bukan tulen nufi deh nama kama nama sesuatu araram warit araram do kalo itu dia nama nami male araram oke no siswaji ham tu drama ka gani betul keju alaju magana ju tekaleju pun araram do araram Terus, namun terbuka maka daunan denda, masalah mau tu mau terus, rumah galan terus orang galan terus syakina, kalau mau dah hijrah. Anak ada mana mau terbuka lesani, niti, ifa mau lagi niti. Orang ni opsia, gorsia, apa sih nanti? Gors, dua tahun baru is. Seanse, ayah baman jalan bakaran tergama wajib rasa boleh berdoa wajib ala saya sejahtera. Orang media hendak wajib kan? Boleh berdoa.
Gitti daddanna fageessan malee. Gitti daddanna fageessu deemaa. Warri jawween jawween asittiin argamu Oromoo. Okkii bakki jawwee argamu miti. Jenazaan gobonaa goota keenya abbaa Oromoo. Goota Oromoo. Goree jenazaan sama Ryan as Bobby. Guyyaadhaan keessumattuu haala keessatti magaalaan taabota baasaa ture. Ani Oromoodhaa afaan hin danda'u malee Nama kuma takka bisa diwait jira namni kuma takka yoo share godhe nama hedduu daawwataa share walii godhaa share Oromoon ala jirtu haa daawwattu ijoollee keenya warri alaa keessa jirtu warra bakka kanatti argamuu hin dandeenye hundi akka daawwatan share waliif godhaa abbaa Oromoo hundaati. Hundumtuu keenya jennee fudhachuu qabna malee biyya keenyaa miti jennee adda baasuun barbaachisaa miti. Walumaafuu obboleessa keenya mootummaa waaqayyoon waaqaachisuun maatii isaaniitti nuuf jajjabina haa kennu. Tokkummaan Oromoo Itoophiyaa miila lamaan dhaaba deeggarsi Oromoo biyyaaf qoricha biyyaaf nagaa nu Oromoon nagaa argatu. Hayyee booda haasofnaa reeffa bira hin dhaabbatan waa tokkittiin ofittiin jedha namni jiru wahiif jiraatee dabarfata. Namni gariin kun akkuma isin argaa jirtan kana waan inni hojjete malee guyyaa irraa nama meeqa du'e kan gaggeessaa dhabe. Guyyaa irraa akkuma beekamu jibbu. Telephone mana betul? Serau apa? Serau earphone ni? Microphone ni serau apa? Sai. Mana dia nak pemerintahan? Ini mah. Raya. Beka kena berapa di meja? Kifat badina. Kifat badina. Gimana kamu itu di depan kawan?
Ini tu boleh ikut di bawah. sagantaatti aanutti Oromoo share. namni wama gaarii hojjetee yeroo dabarfate gaariin dubbiin beesaa hafa yoo immoo waa gaarii hojjetee dabarfanne akkuma inni kaan awwaalcha qabee kun bakkee kanaa jirutti wahiif awwaalcha dhufne waan inni qabuuf awwaalcha dhufne amma reeffa isaa gaggeeffannee kaane walitti deebiin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. keessummoota keenya nu gaggeessaadha. Kabajadhaan keessummoota keenya nu gaggeessaa kan karaa dirree jalaasaatti biraasheef naamni dhibba. Juari. Barata majago. Jawar mal badasi, Juari injiru mo. Jawar injiru. Abo juari injiru. Hai. Juari jatarega. Reeffi gaggeeffamaa deema. Digda masira. Laayif namni sila legal ara bar Nah, lihat dah muka TV ni apa? Apa dah hello? Gini. Pero sabe, como me sale mejor. Kau cuba anu kerja di sana kini. Kot.
salaatu sama baasaa jiranii. Waa salaatu akkuma lafa nuti jira. Oromoon akka kanatti baatee goota isaanii gaggeeffachaa jirti. Rabbi warra jannataa godhu du'aa godhaaf. As jira fatu. As deem.